haadhon hordoftoota keenya innaa gaafii keessan seeraa ismii deebisuuf dhufnee hordoftoonni chaanaal YouTube Naafi Enda Kadir akkam nagaa fayyaadha jirra jirtu isiniin jecha turtii yeroo dheeraa booda tokko jennee jalqabuudhaaf hojii keenya kaanee jedhautti dura Naafi hordoftoota keenya nuuf salaamadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkamii jirtanii? Gara gaafii deebiitti taruun duratti mee buna fa'aa osoo nuu qiccee akkami? Rakkoon qabatanii. Wow, mashallah. Thank you. Haadhon hordoftoota keenya innaa gaafii keessan seeraa ismii deebisuuf dhufnee jirra. Qo'ee gaa takka buna jennaati. Maal isaan illee hojjaa dhuganire? Ni dhugani isaan bunan fadhani. Qaata dhugani isaanii. Tole dhugaatuma haa ilaallu bakka fasilaa'u irra wayyami. Akkoo dhugaatuma haa deebisaanii afaaraa jalqabii. Okay, abbaan carraa tokkoffaadha. Okay, tokkoffaa Sabboontu Arsii jetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Iddoo wal fuutanii kaafii naan waggaa meeqa? Lammaffaa maaliif warra kee hin deemne? Arsii biyya abbaa keetii. Sadaffaa siimoo jaarsa keetu fedhiirra qabaa itti. Kana gaasii gaafatan atiitu beekaa. Yaa'u kanaaf tokkoffarratti takkaffaa deebise gaafii tun gaafii eenyu eegol fuuta waggaa meeqa? Asumaanoon tani jechuu barbaadu gaafii namoonni hedduu gaafatan gaafii safuu qabu ani hin deebisu gara kiyyaan akka kiyyatti jechuudha. San mirga keeti? Mirga kiyya. San ilaannoo waan gaafii nama barbaachisu tokko yoo ta'e hin deebisaaf garuu wanta safuu wal qabatu yoo ta'e isin hin deebisu dhiifama asumaan jechuudha. Nagaafiin isii tokkoffaa maal jettee? Wanti erga wal fuuta waggaa meeqa? Amma waggaa lama ga'uuf ji'a muraasa walitti nafasa. Ayyee waggaa lama jechuudha. Waggaa lama akkas ji'a muraasa. Okay, deebifte. Maa erga gaafiin tun gaafii nama hedduuti. Erga Itoophiyaatti galte maaliif warra maatii kee bira hin deemne? Gaafiin kun ani fakkeenyaaf warri kiyyas seeraan itti qophaa'ee na waamuufi malee wanta biraatii fi yookiin jibbinsa isaanii qabaadheetii miti. Hedduus yaadee jira garuu haguma tokkos ta'u abbaan kiyyas dhufee asitti na laalee jira. Amma immoo deemuuf deemna ramadaana keessas ta'u deemuuf deemna gara maatii kiyya jechuudha. Jechuun akka namni alaa yaadu sanii miti haalli nama mijatu dhabuu danda'a malee maatii namuu karraa fagaatu hin jiru. Kana gaafii. Tole. Lammaffaa irratti Hanaan Abdoosh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti wa alaikum salam warahmatullahi. Ani gaafiin kiyya akkamitti namoota hedduu san keessaa kophaa kee galuu dandeessee jetti gaafiin. Ani kophaa kiyya galuu hin dandeenye akkaataan ani itti gale shortaan nutti seenee manatti nutti seenee jennaan yooma san basmaa fidanii dhufanii basmaa goone basmaa nutti bahe kafiilli jechuudha. Warroonni kissii qaban keessattuu yooma san rakkoo qabdanii sitti himanii fuudhanii bakka aga warri kafiilaa dhufee fudhatu turantu jira uummata keenya yoo gara biyya sanii deeman jechuudha. Innaa bakka san nu geessanii wanta san fixannee seerumaan nu fixanii gara biyyaa galle. Wanti biraa hin jiru. Okay, asumaan anillee wanni isin hubachiisu barbaadu bakki isin itti hidhamte Riyaad dura kan itti qabamte Makrisitaan kan isin itti qabamte Alqasiim shortaan manatti cabsee fuudhe. San booda fuudhanii Riyaad Makrisitaa Xariiqa Abuu Bakri Siddiq markaza namni wallaaleen jiru. Markaza san nama gartee xalabaan dhufe lammiilee biyya adda addaa hunda kan itti hidhan. Achi mana san keessaa mootummaatu shirkaarraa kireeffatee achitti kan nameeru. Manni san guutuun isaa kaameraa fi shortaadhaan eegamaadha. Si galee? Wanni bakka sanitti si hiisisu tokkoffaa yoo jiraate yoo achi akkana si baatee si geessan fakkeenyaaf akkuma amma yoo si qaban mana hidhaa ka fakkeenya nama tokko tokko gaarii geessan shumee si geessan osuma haayir jiruu shumee si geessan osuma shumee si jiruu haayir geessan dubartoota illee akkasuma mana san ammaas dhiirri itti ni hidhamu dubartoota qofa. Mana san keessa osoo naafiin hin galin
nama yeroo takka nama 7 gale yeroo takka nama 9 gale. Sigale osoo naafiin hin galin dur eeguma naafiin hidhamte mana san keessatti ji'a 2 turte naafiin. Ji'a 2 san keessatti nama 7tu nama 7 hogguta akka nama 7 hogguta akka nama 9tu isii dura gale jechuudha. Kuni akkana kun gaafii nama hedduuti asiin deebifnee neeti abdannaa jechuudha. Okay, khatiyaan makiyyaa intala Oromoo jetti. Gaafiin kiyya erga Suudii galte maaf Finfinnee qofa nutti garsiista. Asallaa fi Saguree maa deemuu didde. Kadeemuu diduutii fi dhiisuu kana gaafii deebifnee jiran fakkaata. Isinitti himnee jirra jechuudha kana. Waan isinitti himtee jirti. Okay. Binti Islaam dureetii eediyoo akkaneetti. Gaafiin kiyya ati yeroo Suudii jirtu ni hajjabatta. Amma gallaan maa dhiifta. Dura biraamaa fuula dhooffatta. Adda ka itti aanu maal suuraa kaatee poostii godha. Akkan naaf hin galu. Gaafiin kiyya ati yeroo Suudii jirtu ni hajjabatta. Biyya galte maa hajjabachuu dhiifta siin jaan. Amma fakkeenyaaf haala tokkotu jira. Hajjabachuu ani hajjabadhee yookiin immoo ni dhiiraan arguu dhiirri akka fuula fi arguu hin argine jedhee hajjabachuu miti. Haalli biyya san keessa jiru tokkoffaani shortaaf jettee yoo gabbaatu araba nu dhiisi uummanni biyya san lammii saniitu hin hajjabata. Hajjabachuu jechuun immoo ni qabaffachuu jechuu akka dhiirri hin argine. Sun immoo haala jireenya biyya saniitiif malee an hajjabachuu miti. Hajjabachuu jechuun ni qabaffachuu jechuudha. Biyya sanii uffadhe malee an hajjabadhee hin jiramu. San haala jireenya biyya sanii shortarraa haaluma san irraa malee hajjabata akkasiisanii miti. Naa ani immoo amma haala jireenya biyya keenyaatiin jiraataa jira. Mataa qullaa deemaa jiru. Normaal akkuma namni kamuutu jiraatutti jiraataa jira jechuudha. Tole. Kanuma. Okay. Isin lamaan keessaa namni mana jireenyaa ijaare hin jiru. Maalii fi mana kiraa galtu. Finfinnee keessa baasiin hin hoddommaatu jaan. Mana jireenyaa ani hin ijaarre gara kiyyaan ilaanii waggaa 2 mana xalabaa ture garee deebi'ee akkaawuntii kiyya baafadhee deebi'ee akkaawuntii kiyya sana irratti galfataa ture. Isaan immoo ni haga an biyya kana dhufutti namni baasee wanta tokkoon naa godhu hin jiru birri sun akkasumatti teetti jechuudha. Sababa kanaaf mana ijaarrachuu hin dandeenye. Na haalli jireenya Finfinnee immoo ni baasiin baay'atullee inuma ulfaataa garuu wanta nama hojii ta'ee tokko wanti fudhachuu bichaadha wanni biraa hin jiru. Okay. Gaafiin hedduun maaliif warra keessan hin deemin keettu san deebiftee jirta. Okay. Daadaa hiisaa daadaa itti gaafiin kiyyaani naafiin erga galte akkam bareedden jedhee malee ija ummataa irraa fi maashaallaa jetti. Okay. Xayyaa Arsii Gada Basaasa ani gaafii hin qabu. Okay. Waalaikum salaam. Okay. Michuu intala Arsii Dodolaa ati kamitti galtee keete sii deebiftee jirti tunillee hin deebitee jirti. Okay. Wanni kunniin eessatti argamaa waan dibatan maxxansiteeti. Wanni kun eessatti argamaa itti. Waan kana baantiin si'a eessatti argamaa jettee namni kun koomentii jalatti achinni argama. Biyya Saawudiitti argamuu danda'a. Jechuun asitti ka argamu ati asitti gaafattee bara. Asitti illee argama maal sadaliyyaan maal jedhama. Okay. Supermarkeetti guddaa keessatti hin argamu. Okay. Kan mana yaalaatti wal qabate jechuudha. Ammas Ahmad Hamzaa jaa gaafiin qaba jaa jaartii namaa taatee maaliif footoo fuula bana miidiyaa irratti ol baasaa ooltaa. Ati nama qaaliidhaa jeeti akkasii gabaabsee jechuudha. Amma fakkeenyaaf suuraa kee ol baastee jechuu sanne amma Facebook irratti haa ba'u malee normaal amma yoo gadi ba'ee magaalaa keessa yoo ba'ee akkuma amma jiru kanatti deema jijjiirama hin qaba hin qabu jijjiirama hin qabu hin hajjabanne durumarraa ani hin hajjabanne mataa qullaa hin deemu uffata gabaabaan uffata na qabu hin uffadhu normaal akka uuma biyya Itoophiyaa uummanni musliimaallee jiraatu hin beekani haala saniin jiraataa jira. Kun immoo waan Facebook irratti ba'ee caala immoo biyya keessa iyyuu deemaatti jiru hin jirta. Innaa kanuma kaa deebii isaanii. Okay. Namni hedduun maatii kee bira yaani Faaxee Muhammad jetti. Okay, shiitii kana gaafatte isinis diree yookaan shiita koomentii jala keessee shiinni kun Itoophiyaatti birrii meeqaa jetti? Wallaahi hin beeku bitee hin argine. Okay.
namni redduun gaafiin kiyya maatii kee bira jira. Maatiin kiyya Okay, Samiraa Jamaal jetti. Jiranii haala mijeessanii na waamuuf deeman. Okay, Samiraa Jamaal jetti. Naafi akkamitti galte? Tana deebistee jirta. Lammaffaa eessatti dhalatte? Waggaan kee umriin kee meeqaa? Sadaffaa hamma eessa jiraachuu barbaadda? Karaa fuulduraatti gaafisitti baay'isee dhiifamaa sin jetti Samiraa Jamaal. Tokkoffaa irratti eessatti dhalattee sin jetti? Ani ka dhaladhee godina Arsii magaalaa Saguree jedhamtu keessatti dhaladhe. Okay. Waggaan kee meeqaa sin jetti? Waggaa 26. Okay. Sadaffaa hamma eessa jiraachuu barbaadda? Karaa fuulduraatti. Adaamaa jiraachuu barbaada. Okay, Adaamaa jiraachuu barbaadda. Akkuma mootii Itoophiyaatti footoo ka'uu jaalatanii jette takkaas. Maaliif jaalattarree himiif deebiin gaafiin kun hundi jechuun isiin dubbatteetuma sumaaf yoo as keessa kanaa jiraatu taate niin deebise rakkoon qabu. Okay, Arsii Diidaa biyya koo gaafiin kiyya zayitii dheengaddaa san meeqaan bittan? Tokkoffaa irratti kaneetti. Tanaanumaa turraa deebisaa zayitii dheengaddaa san qarshii kumaan binne. Lammaffaa irratti ati yeroo Suudii jirtu uffata qaama si mul'ifne uffatta garuu biyya gallaan shiishinii jilbaa irratti uffatte maali biyya kana rabbiin jiru moo gaafiin kiyya kanumaa itti kana reefu deebistee jirta? Deebisee jira. Ani haala biyya Itoophiyaatiin jiraataa jira. Haala biyya sanii kabajuuf jecha yoo san uffadhe ammallee taanaan uffata jilbarra uffadhe hin jiru. Okay. Akkan. Hin uffadhullee. Okay. Gaafii si gaafata irra taruu jirta. Lakki wallahi. Rumaayini jeejuu deebisaa jira malee. Okay, takkaffaa. Akkaneetti. Naafi ati mana hidhaa meeqa turtee? Yaani hagam takka turte jechuu isaaniitiin isaa. Ji'a 2 bichaa ture mana hidhaa. Okay. Mana hidhaa keessatti akkamitti hinnaa godhatanii wanni kun gaafii nama hedduuti gaafa galuu deemtu? Anallee achitti illee na gaafataniiranii koomentii hedduu irratti hinnaa manni nu jiru san sawwaaqa wanna barbaadde xalabattaa online irraa xalabachuu dandeettaa laanii yoo nama qabaatte waan barbaachisaa ta'e hunda sii fiduu danda'an. Anillee haaluma saniin ijoolleen xalabattanii jirti isaanirraa dibadhe anillee gaafa gara. Warri nu dura ji'a 8 turanii jiranii warri kissii qabuun jiranii warri kafiila kassaseen jiranii sunni waan keessa beekaniif achirraa fidatanii isaan hojii dibadhe. Okay, Kazinaa Aadam jetti haati gaafii tanaa jechuudha. Suudii keessa maxxaqaa akkamitti hidhamteetti? Riyaad Makri Sittaa Xariiq Abubakar Siddiiq. Okay. Okay, ani gaafiin kiyyeetti Madiinaa Waariyoo jetti. Ani gaafiin kiyya meekaappiin birrii meeqaa? Saamunni birrii meeqaa? Oteemirrii meeqaa? Oteemirriin tun maali? Teemira jechuu barbaada. Beene. Okay, meeqa haxummaa birrii meeqaa? Dhagaa daakkaa birrii meeqaa? Mooyyee birrii meeqaa? Dafi deebisee intala Arsii taate kun waan ijoo. Agammaa bitadhee hin argine homaa. Kanuma fideetti fayyadamaa. Kama fideetti fayyadamu jechuudha. Okay. Tole. Gaafiin koo. Okay. Binti Aliyyi Wallooyyee gaafiin deebi'ee jira gaafii ati gaafatte kana dhiifama. Okay. Suudii Maammannuur Kayaasin jaa. Suudii erga dhufte waggaa meeqa? Maal bitattee galtee kanuma gaafiin keessin jaa? Suudii waggaa dhufe waggaa 8. Okay, waggaa 8. Maal bitattee galtee? Homaa bitadhee hin galle. Lani maal bitattee galta yoo meeshaa biloo ta'e malee. Okay, waalaikum salaam warahmatullahi jaa. Kamiyyee Shawaalii jaa. Naaf eessatti dhalatte? Kuni gaafii deebi'ee jiru. Lammaffaa Kadiir akkamitti barte? Eessatti barte? Isa moosiitu gaafii jaalalaa gaafate. Okay, tana deebisiif dura. Ani sini hin jira magaalaa Arsii Sagureetti dhaladhe. Okay. Kadiir akkamitti barte? Eessatti barte? Kadiir miseenjara irratti guyyaa takka bichaa baree
Gaafii jaalalaan gaafanneen. Ana gaafateere. Uffata wayii gaafadhee achumaan kalaas haasawa keessa Onna baay'ee haasawatti gaafanne. So ani hin gaafanne gabaabumatti. Okay, sadaffaa ustaazota keessaa eenyuun jaalatta? Kan jaalattu maqaan waamii. Shiyaamin Ibro. Okay. Muudannoo biyya. Okay, Hakiim Hassan. Okay. Muudannoo biyya keessaa fi biyya ormaa lama nuu himii muudannoo. Muudannoo biyya ormaa keessaa tokkoffaa yeroo xalaba dhaqu jechuudha. Dhaqee gaafa guyyaa lammataa anirrii barafuu baradhee jira. Asitti afaanis hin beeku maalis hin beeku. Innaa ganama faajirii asaanaan ka'ee yalla Maymuuna naan jennaan ka'ee deemee hammaama wambariin hin jiraa mire wambarii san gaccufee achuma rarrafe. Isaan na soqanii yoo balbanan achirra rafu jiraan makaddaa godhadhee wambarii hammaa. Innaa isa sanii muudannoon biyya keessaa jechuudha. Biyya alaa jechuudha. Biyya keessaa immoo Migreeshiin waama yoo deebi'an kana maatii hojii deemaa abbaa kiyya hojii deemaa abbaan kiyya na jalaa badee namni baay'eedha na jalaa badee bilbila harkaan qabu waan takkas harkaan qabu. Qaama dhaabadhee soquu bichaadha gara Addis Ababaallee hin beeku keessa jechuudha. Amma bilbila namarraa fuudhee obboleessa kiyya bilbilee na jalaa badee abbaan kiyya naan amaamaa isaa bichaa soqii akkasitti argitaa naan jedhe. Milikiita amaamaa isaa soqii nama eenyu? Muhammad. Na amaamaa abbaa kiyyaa akka itti beekuuf jechuun mataa isaa bichaa laaliin argitu naan jedhanii. Okay. Bas kanumaan nama. Kanumaa jechuun okay. Gaafiin kiyya uffata gabaabaa amma booda hin uffatinii. Hin uffanne baraan uffata gabaabaa. Ishi uffata gabaabaa uffatinii siin jaan okay. Aya. Osoo siin gicilla maluuf yakka. Buna numa jaalatta maashaallah. Okay, Gannoo Jamaal jetti. Okay, Gannoo gaafiin kee kunillee deebi'ee jiran fakkaata. Okay, gaafiin warri gaafuma tokko irra deddeebi'a namni hedduuni. Kanaaf adda baasullee nu dhiba. Gaafii si gaafatan si'iyyuu hedduu irra kutteessa. Okay, wallahi irra kutaan jiru. Jechuun wanni kun si qofaaf maxxansamee bara. Okay, akkana siin jaa. Ani gaafiin koo isa kana jaa. Kadiir meeqa gabbaree si fuudhe? Lama. Yeroo Kadiir meeqa gabbaree si fuudhe? Deebisiif. 150. Okay. Okay, Samira Kadir takkanaafiyyee maashaallah baay'ee desna jettanii isin lachuu abbaa manaa keetiin baga wal argitan. Biyya ormaa keessatti wal jaalate waliin galma yaade ga'e keessa isa tokkodha isin. Ammallee jabaadha maashaallah. Hedduu isin jaalanne hedduu si kabajna. Galatoomi Samira Kadir. Okay. Aya. Awoo namni gaa. Unotu ni gama. Allah. Okay. Bashannantu amaan jetti. Xiyyaarri ati galteen ka Itoophiyaa jedhumoo ka Suudii jedhu tokko faarratti. Ka Itoophiyaa jedhu nuti yeroo gallu ijoolleen gara Masrii irraan galtee ni jirti. Yani yoo san karaan ala xuura Itoophiyaan xiyyaarri hin jiru waan ta'eef jechuun immoo kama Itoophiyaatiin Riyaad irraa as geenne. Sandugaadha. Uummata akkas xiqqoo. Suudii irraa fakkeenyaaf yoo Keeniyaa biyyoota adda addaa Afrikaa keessa deemuu barbaadde Itoophiyaa dhufteetti asirraa achi deemta jechuudha. Okay, sadaffaa dhaamsa obbolummaa siif dhaama. Asitti Suuditti ijaaba uffatta turte biyya galtee uffata gaggabaabaa hin uffatinaa fi okay kanuma siin jaaladha galatoomi siin. Okay. Amma isaan akkas jedhan kun gaafa galan hagumaan uffadhe kana hin uffatani yani of jibbiin sarraa kaka'e jechuudha. Akka hundeechi namatti tolu sanii. Lakkee jechuun asitti illee namni imaana qabu warri uffatu baay'ee jira. Namumti biyya kana keessa jiru sandugaadha. Namumti biyya kana keessa jiru haa uffataaru baay'eedha. Nagarree amma dhalaa Guraagee faa gisee karaarraa garu akkatti ajjabatanii deeman.
እና okay kana fakkaata amma warra chaanaala kun amma warra gartee obboleewwan kiyya warra koomentii jalaati warra chaanaala keenya jalatti gaafii nu gaafatee waliin ilaalla amma warri chaanaala keenya jalatti nu gaafates okay assalamu alaykum warahmatullahi jetti moom amaan ja chaanaalli isii maashaallah yuutuubiin jechuudha maashaallah baga nagayaan galte gaafiin kiyya umriin naafi meeq deebiftee jirti kana akkamitti galuu dandeessa deebiftee jirti kana maaliif warra keessan hin dhaqin deebiftee jirti kanaasi galatoom okay samiraa kaddantuu diinii rabbii jetti yuutuubiin isii akkamitti jirtu qaaliiwwan kaa endanaa gaafiin koo naafi maaliif ilmoo hin deenne akkaneetti deebisiirtana dura naafi maaliif ilmoo hin deenne ilmoo rabbitu nuu kenna okay lama ilmoo meeqa argachuu barbaadda afur ja bas okay sadi kadirii fi obboleessa keessa eenyu irra jaalatta kadiri lachuun jaaladha asirratti miizana ta'uu hin qabu lachuun jaaladha okay gaafii waliin nama buusuun gaafatina afur naafi ati osoo abbaa mana Allah afur naafi ati osoo abbaa manaa qabdu maaliif miidiyaa irratti sirbitaa yoom sirbe okay TikTok illee taanaan dhiisee jira yoo akkas viidiyoon ishiidhaa uumama ta'e malee okay shan inni hoo yeroo ati miidiyaa irra sirbitu itti gammadamu itti gaddaa yoo ani inni yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf na orgaayu anatu akkas gara miidiyaa TikTok kana jaalata malee inni wanta sana irratti naan lolees beeka naan odees beeka na orgees beeka okay ati erga galte maaliif maatii kee bira hin deemin deebiftee jirta akkamitti hangaa amma finfinnee teessanii jiruun finfinnee baay'ee wuddiidha ani galee turee argee jira gaafiin koo keessaa isin mufachiise na uffolchaadha asiin jetti haga amma akkamii finfinnee keessa taa'uu dandeessanii manni kiraa wuddii jireenyi wuddiidha akkamii ammaaf homaa nutti hin jiru okay baay'ee akkasuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jetti haalli tuubi amma tun samiraa kaddamtuu diinii rabbiite ta deebifneef haalli tuubi jetti yuutuubiin gaafiin kiyya naafi maaliif muuziqaa jaalattamee sin jetti wallahi muuziqaan jaaladha okay jaalalli keessan baay'ee nama gammachiisa horaa bulaa eenyu guddeessa kan jaalatu ilmoo dura dhalamoo dhiira okay eenyu kan gaafiin kun naaf hin galu ilmoon dura dhaluu barbaadan dhiira moo dhalaadha karabbi nuu kenne garuu hin beeku okay waan karabbi namaa kennu lachuu fudhachuudha isa na kenna rabbi moo lachuu hin jibbamu ka yuutuubiin isii Roosee Hussein namni jettu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu obboleettii teenya baga rabbi nagaan si galchee biyya abbaa keetti alhamdulillahi anaafis akka yeroo dhiyootti abbaa manaa koo wajjin rabbi biyya na galchu du'aa naa godhii jettee rabbi nagaan si haa galchu inshallah okay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jetti oromummaan dhiiga yuutuubii chaanaala oromummaan dhiiga jettu maashaallah tabaarakallah rabbi oliif isin haa dhiisuu jechaa gaafiin tiyya takka naafi erga biyya galte maaf maatii kee bira deemuu dhabde kuni gaafii deebiftee jirti lammaffaa kadirii fi naafillee guyyaa cidha keessan arguu barbaanna itti yaadaa jirtan moo akkamii wallahi an gara kennaan na caala maatiin kiyyatti yaadaa jira san okay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jetti star teechii jetti yuutuubiin isii obboleewwan ani gaafii afur qaba takka naafi maaliif haga ammaa maatii si bira hin dhaqin deebiftee jirti eessa jiraatu yaaddanii jetti deebiseera adaamaa jiraachuu feena okay naafi ati arsii eessaati asallaa okay yoo suudii jiraattan san daa'ima qabamoo gaafiin kiyya akkamii daa'ima qabdammoo akkamii hin qabnu okay waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu jetti kiyaar qaasim jaa yuutuubiin isaa akkamii namatti tolti tokkoffaa biyyi akkamii namatti tolti jaa biyyi namatti tolti alhamdulillah okay dhiifama naafin akkamitti galuu dandeettee deebiftee jirta oromiyaa moo suudiitu namatti irra namatti tola haala mana keessaa wanta gaggaarii irratti waa hojjechuu irratti ana suudii natti tola garuu akka barbaadde bakka barbaaddeemtee dubbachuu jiraachuu onna feete gochuuf biyyuma ofii wayya okay
Inna bareedaan biyyan baasun immoo biyya ofii fitte. Okay. Iftuu Oromoo jetti. Assalaamu alaikum naafi biyyatti galuun si gammachiise moo si jibbisiise? Tokko farratti. An biyyatti galuun na gammachiiseera laannoo abbaan warraa keessa waan as jiruuf jechuudha. Okay. Otoo jiraate garuu gammachuu akkasiis hin qabu. Okay. Naafi Arsii naannoo kami jireenya keessa gara fuulduraa maal murteeffattan karoora maalii qabattanii? Arsii Saguree jedhee jira barra. Okay. Akkana Kaalid bara 2018 jaa naafi Kadiir dura heerumtee ilmoo meeqa qabdaa yoo dura heerumte? Hin heerumnellee ilmoollee hin qabu isa dura. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naafi teenya baga nagaan si galche jecha kiyaartan maammoo jetti ilmoo qabdanii siin jetti takka farratti. Hin qabu. Okay. Sargii godhachuu heeddanii jetti maas lamaffarratti. Okay. Biyya Arabaa deemuuf ni yaaddaa kana booda. Biyya keessa Finfinnee moo eessa jiraachuu feetan? Adaamaa. Okay. Ani kaagara kiyyatti. Okay. Kadiir endanaa fi saabskiraayib nu godhaa jetti jabaadhu nutis akka gara biyyaa gallee dammaramnu hojjennu abdii qabnaa jetti. Okay. Caaltu Oromoo. Okay taate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jetti afaan Amaaraatiin jiru wanti kuni ati bicha akkamitti hoteelatti hidhamtee jetti takka gaafiin dura. Hoteelaa miti bakki hidhame hoteela keessatti. Okay. Akkamitti manidhaa keessatti hinnaa dibattee tunis deebistee jirti. Okay. Assalaamu alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasiima Naasi carraa kenna nuu kennu keessaniif galatoometti baay'ee isin jaaladha naafi enda Kadiir jetti ilmoo meeqa argachuu barbaaddanii jetti? 4 wa 6. Okay. Okay. Assalaamu alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafiin hedduun gaa'oluma fafakkaatti. Nama hunda maqaa waamanii wanti godhuun illee ni ulfaataa. Okay. Kana gaafii fi deebii naga ammaa goone kana fakkaata. Warri asirratti gaafii keessan isiniif hin deebisi yoo jiraate nu folchaa jennaa nutti dheeratee nutti wal fakkaataadha baay'inaan ammas. As keessatti ammoo ka ooluma fakkaataa sanuu ka hin deebisi yoo jiraate nu folchaa isiniin jenna. Xumura irratti dhaamsi qabdu yoo jiraate hordoftoota keenya YouTube chaanala keenyaatiin itti dabarfachuu dandeessa. Dhaamsi ani qabu ammaaf viidiyoon waan dheeratuuf warroota shamaraa akkasumas warroota biyya Arabaa jiran haga galee kana wanta nu barbaachisu keessatti warri shamaraa yoo biyya san jirru maal akka goonuu fi asitti maal akka goonu garagarummaa hedduu waan qabuuf isa san immoo haga arge tokko irraa muuxannoo arge tokko isiniif himuu barbaadaa san immoo viidiyoo biraa irratti na eeggadhaa. Ammaaf wanni jedhu hin jiru. Ramadaan illee dhufee jira. Ramadaan qophiin akkamii? Na kalas YouTube kenna like, share, subscribe nuuf godha. Tole gabbaleewwan kiyya gaafiif deebiin keenya kana fakkaataa kana keessatti yoo gartee ka isin muufachiifnu ta'e rabbiin illee kan muufachiifnu ta'e astaghfirullah jecha ilma namaa yoo ka isinitti balleessine ta'e immoo afoonaan illaahi dhiifama nu godha isiniin jenna. Kana fakkaata gaayii subscribe like godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kana booda hojii jajjabaataa hojii tola ooltummaa waan adda addaa hojjechuudhaaf abdii qabna. Kana gaa obbaleewwan kiyyaa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.